Kanaafin investmentii guddaadha dhufaa kan jiru. Fuula duratti kun baddareedha. Baddaasiin qaba jedhee yaada. Garbuun isin barbaachisan masitti Keenyaa beverage banaati kan jiru guddaadha jechuudha. Kun hundi carraa guddaadha. Kana hunda kan goonu naannee midhaan nyaataa of dandeenye addunyaa biratti mataa ol qabannee akka deemnuufi lammaffaa carraa hojii dhala keenyatiif akka uumamuufi inni sadaffaa investmentii keessatti waa qabatee asitti gudunfatee qonnaan bulaan keenya akka galuufi gama biraati immoo qamadii seenaa keessatti barraa'ee taa'uu kan danda'u guddaa kan ta'e isa jalqabaatiif. Elektiriika Abbaay hidhuu hin danda'an jedhamee yeroo jalqabaa inni ijaarrenaa jedhamee ijaarre bishaan hin guutinaa tokko fedhanii hin guunne lammaffaa hin guutan jedhanii hin guunne jenne guunne yeroo sadaffaa hin dandeessan jedhamee dandeenyee jirra. Danda'uu duwwaa osoo hin taane erguu jalqabne jirra jechaadha. Qamadii irrattis kana gochuu hin dandeenye. Kuduraa muduraa irratti kana gochuu hin dandeenye. Sanyiin filatamaa baay'ee rakkoon ta'uu amma danda'ama ta'etti irratti hojjetamaa jira. Xaawoon bifa wal fakkaatuun xaawoon guddina kanatti bulees jira. Isa kanaaf fayyadamuu hin dandeessu rakkoo guddaan ta'u. Kan bishaanii eeggattummaan hafee amma ofii dandeessan godha. Mootummaa amma waan gochuu malu hin godha jechuudha. Keessumattuu jal'isiidha. Warri jal'isiin beeku jal'isii fiinnaa piroojeektii guddaadha mootummaan naannoo Oromiyaa kan qabate. Maallaqa guddaadha kan qabate. Dursa kan kennuuf iddoo ongeen rukutu kana kan akka obbolaawwan keessan Boorana jiran, Harargee jiran, akkasumas immoo Baalee gammoojjii Baalee jiran iddoo kanatti xiyyeeffannaa kennee hin hojjeta. Adeemsa immoo iddoowwan kaanis hin qaqqaba jechuudha. Kanaafin lagni kun laga dabsuun gara wanniitiin otoo itti deemne guddaadha kan ta'u. Humni keessan otoo itti dabalamuu baatee akka ogeessatti kana hin qonnatoo jenne biliyeena baay'eedhaan wanni hin ta'u jechuudha. Kanaaf teknooloojiinis isin bira jira. Dandeettiinis isin bira jira waan ta'eef kukkuttanii hidhuun irraa fayyadamuun hin barbaachisa. Motorri hin ga'u. Oomishamaa bal'inaan argachuu danda'uun irra jiraata. Qonnaan bulaa bira jiruun waan deeggarsa mootummaan nu godhu dhiyeessii paampiidhaan wal qabatu sanyii filatamaadhaan wal qabatu qorsa aramaa fi waagitii wal qabatu mootummaan kan dhiyeessu akka jirutti ta'e bishaan kuusuudhaaf qonnaan bulaa mootummaa gaafachuu hin qabu jechuudha. Eeggattummaadhaan guddinni dhufu hin jiru. Beekumsa qabnuu fi humna qabnu itti daballee waan mootummaan nu cinaa ittiin dhaabachuu qabu mootummaan kan keessanii waan ta'eef duris lafti kun asuma ture bishaan kunis asuma ture namni kunis asuma ture qamadiin jallisiidhaan misoomuu maaliif dhabee ka jedhu yaaduu nu gaafata jechuudha. Har'a mootummaa keessa waan ta'eef waan isin barbaaddanii fi gaafattan hunda guutuun illee dadhabamu yeroodhaan dabalaa guutaa sadarkaa kanatti akka misoomsitan godhamaa jira waan ta'eef cimtanii yoo hojjettan waggaan kanaa ol dabalamaa deema. Waa hunda eeggachuu irra immoo waan nuti humna keenya baasnee dafqa keenyan itti dabaluu qabu yoo daballe hojii guddaa hojjechuun hin danda'ama. Ani ammumaa kaasee warri aanaa sirriitti qabannee qonnaan bulaa hirmaachisnee hanqinni bishaanii akka nu uumamneef bakka hidhamuu qabuu fi tursiisuu qabnutti bona kana bal'inaan oomishuudhaaf tursiisuun hundaa ol filatamaa ta'a waan ta'eef kana yoo goone baay'ee milkoofnaa amantaa jedhu qaba. Karoorri diinagdee biyya keenyaa guddisuudhaaf eeggattummaa fi kadhaa qamadii jalaa ba'uudhaaf mootummaan keenya labse milkaa'uu akka danda'u asumarraa hubachuun hin danda'ama. Jallisii ammayyaa qofa miti jallisiin aadaallee hin jira jechuudha. Jallisii aadaa 500 ol qonnaan bulaan keenya bishaan kana burqisiifatee akkamittiin hojjechuu danda'a kan jedhu hojiiwwan guddaan hojjetamaniiru. Kanaaf jallisii aadaallee 500 ol kan qabnu jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti jallisii aadaa fayyadamuudhaan jallisii ammayyaa fayyadamuudhaan paampiiwwan kanaan dura raabsamanii fi haaraa nuu dhufan walitti qindeessinee hektaara 50,000 amma akka qonnaatti lafti qophaa'aa jiru kana bishaan immoo qaqqabuu qabaa jennee akka jallisiitti xiyyeeffannoo guddaadhaan kan irratti hojjetamaa jiru. Haa ta'uuti garuu hektaara 50,000 sanaaf bishaan meetir kiiyubii hammamtu barbaachisa jennee akka waajjira keenyaattis kaalkuleet goonee wantoota amma galteewwan bishaanii jedhee kaasaa ture sana walitti finnee negeetiivii gara hektaara 10,000tu jira jechuudha. Kanammoo solve gochuudhaaf maal gochuu qabnaa jennee aanolee keenya wajjiniin marii gaggeessinee water harvest goonee akkamittiin bishaan kana bakka jirutti bishaan sana hidhaa deemuudhaan akkamittiin fayyadamuu danda'u bishaan kana qaqqabsiisuu danda'u kan jedhu orienteeshinii ogeessota aanolee keenyaafis kennineerra. Nagaa nu godhee immoo waaqni wal agarsiisuu kanaaf waaqa galannaa ga'u. Isarraan immoo dabalee lammataa mootummaa keenya galata galcha. Mootummaan keenya immoo waan kana nu ramadee
hojjetaa dirree misoomaa nu ramade. Hojjetaan dirree misoomaa immoo dhufee waan kana nu ilaale aana irraa dhufee godina irraa dhufee oromiyaa irraa dhufee nu arguu kana mootummaa keenyatti galannaa ga'uun jedha. Antanaan duraa galataa nan darba. Inni biraa midhaan kana waaqumaan nu magarse duraanii barreen gaddaa sanyii keenya kan dhufanii ilaalanii sanyii keenya san irraan immoo dhufanii nu ilaalanii mootummaan immoo sanyii fooyya'aa odoo argatanii kana caala hojjetu laata kan jedhamu nu ilaalame sanyii fi xaa'oo nuu fidanii sadarkaa kanarra geenyee amma kana midhaan kana mul'ifne jechuudha. Ammas galanni mootummaa keenyaa ga'u